كحرام جدوس كحلال جدوس كون غرنا باي أما كمال كمال وان جمار الناس ما لقي جمان حلال قرط بقنا جمان حلال قرط جمان حلال أنا سنجي كمي ياد دوك بيرخوتي وان جمان حلال قدين دفتوس دوبان دفتوس دوران دفتوس لبان دفتوس جمان حلالي أنا في خطابة هرجت تو حلاليس يو خطابي بلا راميسيس kana waa'ee jimaa dhiisama waa'ee ijoollee suudii dubbadha waa'ee jimaa yoo nama dubbadhe gadi isinin taru ganna darbitaafu hin dubbadhu si galee okay carraa bilbila si kana naaf amma fitannee carraa si kana waa'ee ijoollee biyya namarratti laakiin isin ajanda barbaaddota sheekonni hunduu isin hunduu ahmadillee hamzallee haqan barbaadan rakkoo bu'uura furuun barbaadan نجلا خيسة في قف ديم تهم أستاذ كمال كينيا لأن هاي أستاذ يا أستاذ أحمد كمال كينيا أنا جيبا السلام عليكم وعليكم السلام أوسيك أستاذ غيا السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي تفوف إبسا هاي أستاذ أنا اللي وانين ستيس رفضين كبا وانين ستيس بوئي فين كبا سببين ستيس بوئي جتشان تاري أفاني نبيس كبا isa san ammoo harargee itti balleessuu baattus anis garaan kee qulqullaa'ee waan hundaa'u si araarfachuudhaaf uummanni siif qulqullaa'uudhaaf harargee ittis balleessuu baadhu yeroo tokko immoo akka harargeetii isinif balleessuu baadhuus yoo naxxaartanii jiraattan dhiifama naa godhe akka jettuun barbaada kan booda hin jetti fofa. Rabbi beekaa akka kanaa miti. Bar abbaan kufaa caatii qaamu ila fakkeenya tokko siifaa kaasume ila yaadota nama seedu kana yoo Facebook korra dhattee dubbisteetta nama biraa nutti hin galchin nuti jaalala naasaa jirra eenyu nu hin galchin jaalala eenyuma abbaa fedhe akka hin galchine waadaadha kun maaliif yoo kaamee galame ajandaa nutti godhu waan ta'eef nuti immoo ajandaan goonu goolabna shi kanaaf yaadota waan jumaatii wal qabatu yaadota meeqa jira yaadota 4tu jira fatwa kana eenyuti waan fatwa kana deebisu fedhe kenne Sheikh Muhammad Wado beetta Sheikh Muhammad Wado alima jaba nama guddaa nama wanniin faalle isaan irratti qara'anii eenyu maqaansa Ustaaz Jaafar Bayaan kan biyya Kanaadaa jiru kan inni illee isaan irratti qara'e Abu Muwaas fa namoonni jajjaboon Keeniyaa kana keessatti biyya baqaa keessatti isaan irratti qara'an nama akka malee Rabbiin hikmaa kenneefidha ituun arra Google irra search godhuun maalin argaa fatwaa isaan kennaniin arga dhimma kanarratti maal jedhan namatu caatiin halaalamoo haraamaa jedhee gaafate amma xumuraatti dhaggeeffadhu waan isaan lafa kaa'an kana deebiin akka kanaa naatee hin jiru nama hundaaf deebiin as keessatti deebiina nama hundaaf waa'ee nama dubbadhu kana keessatti maal jedhan eessatti viidiyoo sana dhaggeeffanna amma sumarrattuu eessatti eenyu jala jirti viidiyoo wan peejii koo jala dhaqii viidiyoo miti barruutiin maxxane barruutiin kaa'an isaan jechuudha. Facebook ko jalaan argatte yookaan sharing si godha rakkoon qaba. Ani dubbista. Facebook mukee jalaan seena. Maawniin dubbisaa uummataa sumarratti haa waliin harkanii. Niin galchaa Nuraddiin kana Nuraddiin baabaa kana. Nama tokko hin galchiin ajandaa nutti taannee sodaanneeti abaybi. Maaliif ajandaa gochuun barbaannu haa cufamu. Ani sii dubbisaa qo'ee dhiisi. Dhimma caatii irratti kajoo kanaa. Eeywa. Elaa akka jedhu. Nuu dubbise yeeti. Eeywa qalbiin dhaggeeffadha waan kana. Bismillah. Akkas jedha kun mata duree anatti itti kaa'e jechuudha. Dhimma caatii irratti kun yaada koo isa xumuraati jedha. Yaada koo isa xumuraa. Barruun kun kan Sheikh Muhammad Wadooti. Hanga dhumaatti dubbisaa isin fayyada. Warri Jumaa haraami jedhu dhimma kanarraa kitaaba katabee waa hedduu dubbatee jimaan waan sammuu namaa jijjiiruu fi waan qaama namaa bakkarraa jijjiiru waan qaama namaa fixu waan aqlii namaa tartiiba irraa fuudhee oliif gadi oofu waan ibaadaa nama dhowwu waan maallaqa namaa fixu jedhanii kitaaba barreessanii namni suusii araada jimaa qama'u yoo waan jimaa qama'u dhabee osoo ilmaan isaa mana keessaatii beelawanii osoo jaartiin isaa mana keessaa rakkattuu inni waan qabu gurguratee jimaan rakkoo
rakkoo jima'aa namarraan geessu hedduu irraa dubbatan wantoota akkanaa daliila godhatanii jimaa haraam godhan kun kan warra haraama jedhudha. Warri haraamummaa fi halaalummaa jima'aan nu dhibe jedhan immoo ulamaa'iin dhimma jima'aa kana dubbachuu didanii irraa of qusatanis ni jiru. Haraama jechuuf daliilli qabatamaan dhiheessinee haraama jennu hin jiru. Halaala jechuuf miidhaa guddaa isiin ilma namaa irraa gahaa jirtu argaatu jirra. Kanaafi dhimma kana irraa dhaabbachuutu irra nuuf caala jedhanii irraa dhaabbatan. Kun warra halaalummaasaaf haraamummaasaa nuuf hin gallee jedhanidha. Kunis aalimootumadha kan akkasidha. Sadaffaa warri halaala jedhus ulamaa'ii Yaman faa irraa warra hedduutu kitaaba katabee warra waa'ee isii hin beeynetu haraama jedha malee nuuf faayidaa guddaa nuuf qabdi jedhanii kataban. Wayita jima'aa qamaan zikirii ittiin goona, kitaaba ittiin katabna, hojii ittiin hojjenna, waa hedduu ittiin goona jedhanii faayidaa jima'aa qabdurraa dubbatan. Ammas kan biraa dabaree warra galii guddaa ittiin arganna jedhuun ni jiran. Jima'aa gurgurannee maallaqa guddaa ittiin arganna jedhan. Garuu dhimma maallaqa kanarratti waan gurguramee maallaqa guddaa itti argatan jedhan. Garuu dhimma maallaqa kanarratti waa laalamuu qabutu jira. Wanti haraamis halaalis gurguramee maallaqa hin kennaa. Wanta gurguramee fi nuuf halaala jechuutu hin taane kitaaba ittiin katabnaa, zikrii rabbii ittiin goonaa, hojii ittiin hojjennaa. Kanaafuu jima'aan halaalaa jedhan ulamaan warri halaala jedhan. Isa itti aanu biyyoonni gurguddoo jedhan. Ammas biyyoonni gurguddoo warri dhihaa jima'aa ashiishatti yeroo dheeraaf qorannoo godhanii hammeenya isii mirkaneeffatanii ofirraa dhorkan. Namni jima'aa biyya isaanii seensise yakkamaadha. Namni osoo qama'uu argames yakkamaa taha. Kanaaf seera baafatanii biyyoonni of irraa dhorkan. Haaluma wal fakkaatuun biyya muslimootaa kan jima'aan ofirraa dhorkan ni jiru. Fakkeenya Saudi Arabiyaa, Masrii jima'aan akka biyya isaanii hin seenne dhorkanii jedhan. Kun kan addunyaan jettudha. Kan ulamaan jedhetu hin taane. Inni kan biraani jima'aan miidhaa ni qabdi jettanii yoo na gaafattanii jedhan. Kana gaaffiin ansaanii immoo kan Sheekh Muhammad Waadoo jechuudha. Jimaan miidhaan qabdi jettanii yoo na gaafattan ni qabdi isin jedha. Miidhaan isii qabdu hedduu arginee gama birootiin nama jima'aa qama'u jijjiiramne kan yeroo hunda amala wal fakkaataa qabus. Qoy ka nan dhaaba. Siifin dhaaba qoy. Ani fixee beektaa dubbisee. Bakka fixee miti. Yaada isaan kaa'an sana hubattee gaaffii isaan gaafatan sanas goolabdee. Ayyee maal jechuu barbaadeenii elaa kun amma fakkeenyaaf namoonni yaada barbaadan jala deemuu dandeessu. Si galee warri hin ta'a jettan yaada warran ta'a jedhee jala deema. Warri hin ta'u jettan immoo yaada warran ta'u jedhee jala deema. Warri kaan yaada addunyaan jettu jala deema. Ati immoo maal jetta inni dhumarra maal jedhee warri jimaan halaala jettan haraama jettaniis yaada kiyya kaa'osii olii kanarra laalaadha. Yaada kiyya qofa fudhadhaa osoo hin jenne yaada keessan qofa fudhadhaa osoo hin jenne waan kana jiddu mugaleessan laalaadhaa bira kutaadhaa jedhee jira. Kiyyaa yaadni kiyyaa fudhatamu yaadni sanaa fudhatamu osoo hin jennetti. Akkas elaa kunoo bakka isa kanadha amma sii galee dubbistee fixeettanatti fakkaata. Dubbisee fixeen jira. Amma gaara sirra gaarii yaadni kun sirriidha moo sirrii miti? Yaadni kun sirriidha moo sirrii miti? Sirriidha niin fudhadhaan amma sirratti gaafiin sii qaban niin fudhadhaan karaa kiyyaan rakkoon qabu. Niin fudhadhaan akka kiyyatti. Amma siifin gaafii qaban karama tokkotti. Tole. Buna ni beeytaami buna dhuydee ni beeytaami. Kottu dhaggeeffadhu maaliif beeytaa na dhaggeeffadhu
Please waan kana keessan seennu maaliif beektaa hin goon in dhiisna maaliif dhiisna si jedhe beektaa jaalibsaa na hubadhu. Nuti isna hin seenu Eeyywaa maaliif dhaggeeffadhu akka waan hin ela jalqaba sana miti kana jandaa kana banee ani sodaaf miti. Waan xiqqootti sina ku barbaadee hin jira. Dubbiin waan kana hin seenu. Anis hin seenu laalla woomaan siin yaadachiisa waan ati waa tokko sii deebisuu hin danda'u waan dhufneef walitti himnee baana jaalibsaa dhaggeeffadhu. Deebisuu miti deebiftu bara waan gaafii walii goonee deebiftuu miti bara ati waan dubbisu jirta an komantiin dubbisaa jira. Ati waa deebisu jirta uummanni komantii barreessaa jira. Yaada uummata komantii sanii ifirraa cufuu qabda malee yaadni uummata komantii kana yoo akkasi banaa dhiifte uummanni waan ati dubbatu jirtu kan akkuma waan ati dubbatu jirtu fudhataa jira. Namiti. Komantii ilaalleeti. Ani ilaalaa hin jiru. Komantii ilaalu yeroo hedduu amala koo. Oggati jimaa miidhaa qabaa miidhaas ni qabaa dubbisan kana gowwaa buusechaa jira gariin. Daa jedha rakkoon qabu. Lakkii akkasii ati gad deebitu. Waan biraa barreessan siigalee kanarratti ammoo kun yaada kiyyaa miti barreeffamaan dubbise jettee bira dabaluudha. Akkamitti sirna xumursiisiin hafeefi jaalibsaatu na xumursiistee ta'e booda dhageessan dhaabine jetteema hawaasaaf silaatu na dubbisiistee fittee ta'e namni nu hubata. Amma immoo kan nu hubanneef dhaabennaan si kabajee man dhaabeni kabajaa makeef. Fitti hayyee gata hayyee fitti. Eeyyawaa galatoomii gabaabaatti gabaabinaanii ati maal jettaa jettanii yoo na gaafattanii ani miidhaa qaban isin jedhaa garuu namoonni immoo jedhaniin gabaabinaanii namoonni dhimma jimaa kana keessatti fatwaa adda addaa dhageessisanii waan jiraniif aalimoonni waan barbaadan fudhachuun mirga keessanidha jedhan gabaabaa. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaa isa halaala jedhe fudhachuu dandeessu. Isa haraama jedhe fudhachuu dandeessu. Warroonni halaalummaa isaa fi haraamummaa isaa immoo dirqama baruu qabnaa akkasidhaa jettanii ulamaa'iin waa'imti kanaayyuu nu galle halaala jechuuf quraanni ifa ba'aan hin jiru haraama jechuunis quraanni ifa baasee hadiisni ifa baasee waan kana hin dubbanne jedhanii ulamoonni irraa callisaniiru isin immoo waan barbaaddan yaadota kana keessaati jala deemuu dandeessu ati immoo maal nu dhaamta yoo jettan irraa goraa isin jedhaa jedhanii waan kana goolaban amma gaaffiin kun isiniin deebine jedhanii xumuran Sheek Muhammad Waadoo waa'ee caatii irratti yaada maalii kaa'an jedhaa dhaqaa googilii irratti barreessaa isinii fidaa guutuusa. Guyyaa isaan fatwaa laatan waliin galatoomi. Amma gara dubbii keenyaatti as deebine. Isa kana keessaa baane jaalibsaa. Anaatu uummataa dubbisee ba'a. Ani uummataaf yaada kiyya ibsadheetiin bira kutanillee. Rakkoo hin qabu. Ibsadhu ani sin dhaggeeffadha. Okay, uummata kiyya jaalatamaa fi kabajamaa jala jirtan. Jimaan Harargeedhaaf qabeenya. Dhaggeeffadha. Jimaan Harargeedhaaf qabeenya. Harargeen jimaa qamaatii, jimaa nyaattii jedhan malee kan nyaatu habiraati. Harargeen ammoo biizinasa ittiin hojjetti, ittiin dalagatti, ittiin baratti, ittiin barsiifti. Ittiin rakkataa gargaarti Harargeen. Harargeen ta qamaatu osoo hin taane kan qamaa'u habiraati. Harargeen irraa fe'amee bakka biraa dhaqee gurgurama. Maallaqa ittiin argatti Harargeen. Kan nyaatu habiraati. Kan nyaatu saniin dhiisaa jechuu ni danda'an. Nuti nu biratti biizinasa jimaan qabeenya hawaasaati. Akkuma kaan warqiin beekame, kaanis jimaan bunaan beekame, kaanis qamadii garbuun beekame, Harargeenis jimaan beekamti. Kan Harargee keessatti namni jimaan qabne jiraachuu hin danda'u. Yoo jimaan gaafa jimaan Harargee keessaa raqishe namoonni beeka kutaan hundinuu ni beeka gaafa jimaan Harargee keessaa gurguramuu didee karaa mootummatti qabame akka Harargeen ol kaatee qub tokko dhaabbattee rabbii sii kadhattu yaa rabbi jimaa kana nuuf qaaleessi yaa rabbi gatii jimaa kana nuuf godhattee rabbi kadhattu ni beektan. Qamaatee daaf hin cinqamtu Harargeen. Qamaatiifis hin bololtu. Kan isin cinqamtuuf gabayaa isii qofaa fi jimaan gabayaa irra tollaaniif qamaatiif hin rakkattu Harargeen. Isinii galee kan qamaa'us jira kan qamaanes jira waluma keessa Hararguma keessaa oo. Kanaaf ammoo jimaa Harargee tuquun jimaa Harargee bu'uun qabeenya isii sana akkan gurguranne akka gabayaa irra hin oolle dura dhaabbatan jennee yaanna malee nuti qamaatii teenya nu dhorkuu deeman jennee hin yaannu. Wanni gisee hunda lolluuf miira keessa gallee aarree akkasitti gabbaanee waa hedduu dubbannuuf gurgurata nuti gurgurannu san nutti naafanidha. Akka nuti hin gurguranne akka uummanni Harargee kun gargaarsa gabbaanii uummata gargaarsa gaafatan akka isaan kasaaran kana waan godhani jenneeti miira keessa gallee lolla malee qamaatii irraan nu orkan jaaniiti miti. Haraami jechaa oolillee nuti odoo isin nu biratti haraami jaanii asiin nyaanna.
namni otoo siin haraami jedhanii asii waan godha. Amma mootummaa Suudiin dhoorkaadha jimaan dhoorkaadha jaan. An ammaa si qamoottiin jira isin garsiisuu hin danda'a. Dhoorka jimaan as keessatti namuu ni beeka. Garuu an nabira jira qamaan jira. Suudii Arabaa keessatti Suudiin ni qamaati. Kaayiroo keessattis numa qamaan. Numa qamaama dhoo isaan numa dhufama. Mallasaan maal jeen? Jimaachi dhufee ol seenu sanii mootummaan kun mallasaadhaan gaafa duraa namni yaadatu ni jira. Maalii fi uummata kee waan akka naqoo kana narraan dhoorkine jennaan kee harraa bitatu san maan dhoorkine jeenati. Tini galee akkasii bittaa gurgurtaan bakka iyyuu jirti. Yaman Suudii fiddee gurgurattee gaddachaati. Kana jimaan Harargeedhaa qabeenya. Haraama yoo jaanis nuti ni gurguranna hin nyaannu rakkoon qabdu. Hin nyaatin haa'uun jettan hin nyaannu. Ni gurguranna gabaa keenya rakka nu oolu sagalee nuutaa kana caalchisaadha. Galatoomaa ulfaadhaa kanuma soorii dhiifama hunda keessanuu. Hayyee amma kiyya si deebi'an galatoome. Galatarraa fi yaadati ette kana duukaa waliin gala. An wallaahi billaahi jechuudha. Mootummaan Jima'aa ispeeshaalii Jima'aa Harargee keessa buqqisnee biyya sana keessaa gannatuun jedhe nama mootummaa dura dhaabbatudha sin duukaa. Sagalee hin qabuun followersii hin qabuun waan rabbi boodirraa na gaafatudha waan ta'eef. Sababni wanti waa hunda dursu jiraachuudha. Namni jiraatee deebee salaata, jiraatee deebee ibaadaa godha. Ituu hin jiraatin waan akka wanti inni godhu tokko hin jiru. Inni biraani ibsa wanti beekamuu qabu tokko gaafa aalimni tokko Jima'aan halaala jedhu. Jima'aa Harargee qofa allalcha miti. Jima'aa bakka hundaa. An akka yaada koottidha kun gaafa haraame jedhus Jima'aa kutaa hundaa Jima'aa Harargee qofa haraam jedha miti. Jima'aa ma bakka hundaa jedha. Hin jedhe malee immoo waan kana balleessaa akkas godha. Maa zinaa haraama jedhaa oolu namni hojjetaa hin jiru gabaabaadha bar kun. Farsoon haraama jedhaa oolu biyya kana keessaati naannoo ispeeshaalii naannoo nama jiru kanatti dubbachuu waamee qaba wanni jedhamu hin dubbannu malee jechuudha. Gad ofitti naqaa oolu namuma laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah jedhe. Iyyaan oolanii Kamriin haadha wanjala hundaati jedhan ulamaan yeroo irraa dubbatan. Haadha wanjala hundaa zinaa nama hojjechiisuuf karaan salphaa, lubbuu nama ajjeesisuuf karaan salphaa. Kamriin haadha wanjala hundaati. Kamriin jechuudha. Isayyuu namni dhugaa jira. Sihirii walitti hojjetaa jira namni. Sihirii. Fakkeenyaaf namni maal namatti balleessee naaf sihirii natti hojjeta namni fakkeenyuma si jedhaan. Wallahi isa dhugaan jedhaadha. Ani waan kana sirratti wanni jechuu fedhee miti. Namni fakkeenyaaf sihirii namatti hojjetu sadarkaa shirkii fi badiiwwan gurguddaatti kan inni lakkaa'amu. Wanti hawaasni keenya beekuu qabu. An fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootti dhimma aalimootaadha. Irra caalaa wanti na dubbachiiseef. Akka jarri waliin xiqqeessine akka namni daangaa dabarfatee jaratti dhaqee hin buunedha. Inni niyyaa ture. Yeroo dhimmi Jima'aa kanaa ka'us Harargeef jireenya dhibbarraa dhibba jireenya. Hawaasatti ittiin jiraataa eeyyen bakka madrasaadhaa masjidatti ittiin ijaarame eeyyen aalimatti ittiin leenjifamee ba'e kitaabatti ittiin bitame isa akkas jedhe sana aalima waan kana haraama jedhe sana yaada isaa abbaan fudhate haa fudhatu abbaan isaa halaala jedhe isaa haa fudhatu akkasitti walii beekanii dhiisuu ajandaa kana fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootti ituu namoonni ispeeshaalii anama fakkeenyaaf suusii viidiyoo dalaguu hin qabu wallaahi suusii isaan qabu ani geemerii miti geemii naasoo kadhadhe sooshaal miidiyaa kanarra taa'e wanti na aarsee naan dhufee sooshaal miidiyaa irratti hojjedheef namni irratti xiyyeeffadhee jaalibsa viidiyoo sirratti hojjedheen wallaahi sirratti hojjedhe ispeeshaalii namni itti xiyyeeffadhe Muhammad Bayaan irratti akka inni arraba kana dhaabuuf laayiviitiin isa kadhadhee dadhabeen viidiyoo isaa poost godhe amma maaliin jedhaa jira beektaa namni kun seeratti dhiyaachuu qaba akkuma namitti persentiin 45 maaloo keessa jiraatan namni kun seeratti dhiyaachuu qaba jedhee poost godhe inni kunillee seeratti dhiyaachuu qaba siinsitti dubbadhee hin dubbanne sababiin namni ajandaa kana gara TikTokii fidesi miti nan beekan gabaabumatti akka waaniin jibba ummata Harargee qabuutti warri na fudhatan laa abbaa koon jibbaa namni akkamitti abbaa ofii jibba
namni akkamitti obboleessa ofii jibba namni akkamitti haadha ofii jibba hin jibbu. Okay, amma kiyya galatoom. Addo, amma harargeen tuni sitti aartee jirti. Anumarraayi. Harargeetii yoo natti aartanii jiran tanan dhiifaman jechuun ni dandeessa harargee sanatti. Gaafiin qaba ibsa bifoo dura dhiifama dura. Obsi gaafii deebiirra jirru billoo kiyya soorii dhiifama. Bakka jumaaniif wooma takka bakka jumaaniif yookiin zinaa fa'uu haraam jechaat man oollu hije. Jumaa fi zinaa maaltu waliif fidee wal cinaa qabee. Jimaa keessan galuu keessaas hin seenu jedhee bar. Haraamaa fi halaal jimaadhaan nan galchu jedhee jiranni. Dhimma anaa fi dhuunfaa kiyyaa sa'aat irraa dubbataa jira malee. Galatoom. Eshi namoonni amma dhuftanii seenaa kanaaf nama hin seensisiin jedhee mani bar habiibi kanaafi dhala amma na hubattee. Amma bira kunne bara amma kasa cufsiisee wal galchiisee mi kana yaada ana akka naaf waan taate cufsiifne bira kote rakkoon qabdu amma te kana tokkotti harargeen teessitti aartee jirti ati harargeen hin jaaladha jette amma afaanuma keetiin jette an ummata harargee qabaanya isaaniitis qabaatu isaaniitis hedduun jaaladha jette sitti aaranii jiran ammoo akka sitti aaranis komantuma jalatti naa godha alatti aartanii jiini gaafachuu dandeessa anaa miti ishii dhiifama soorii jechuun ni dandeessa isaan kana. Ilaa dhaggeeffadhu ittoon hin balleessiin iyyuu jechuudha soorii nan jedhani. Ilaa waa tokko naaf hubadhu ani mee rabbii kee jedhiiti rabbii makee jedhiiti jechuun ani maal jedhee jechuun maal jedhee naan argee arrabsa akkamitti naan argee arrabsa rabbii jedhee argee dhiifama gaafattaan maal jedhee naan arrabse maal jedhee naan arrabse. Waalaikum salaam obsi haashir kiyyabe. Okay. Yomi obsina wo zame kata ujirra mali obsina yomi obsina. Obsi rakkoon qabdu obsi. Umaatillee jenneen ammoo isaan si muufatanii jiran. Maali okay jechi mee fakkeenyuma gabaabaa tokko nama jechu bakka namuma social media kanaan nu hordofu namuma abbuma barbaadde fidiiti social media kanaan nu hordofu wallahi billahi tallahi jedhee ati harargeetti balleessitee tana jennaan garuu maa irraa barbaada sharti wallahi billahi tallahi irratti balleessitee tana jennaan ka'ee dhaabadheen dhiifama gaafadha. Rabbii lubbuun kiyya akka saartu natti haa ta'u. Ummata komantii dubbifnu ilaallaa ummata harargee hawaasa harargee. Simaanin jedha wallahi dhiisi waan biraa wallahi billahi tallahi ummata harargeetti balleessitee tana jedhi dhiifaman gaafadha. Okay. Wallahi billahi itti balleessite. Ayyee ummata harargee wallahi billahi tallahi itti balleessite jedha. Yoon itti hin balleessine ta'e anaafati fuulduree rabbiitti wal gaafanna hawaasa dhiifama nan gaafadha. Anaafati immoo fuulduree rabbiitti wal gaafanna. Galmeen fudhachitti. Faddaa fi yakkaan beekuun si fayyifaddaa ka ammoo ammaa kana itti balleessitee haa jedhamu kana jecha laal waan takka waan nama diru abbaa beekaa beekee waan tokko kasi dhukkubsee kasi kun olaaleesh fakkeenyaaf komentii namaan jetta taanaan kun noo jedhaa jira bar nam. Eshi tiriisi rakkoon qabdu. Ummata harargee nu balleessee jira ustaadirii warri jettan anaa miti yoo ittiin balleessin naa olkee dhiifama gaafata. Itti nu balleessitee jirta warri jettan tokko barreessa. Nu balleessee jaalibsaa nu dubbisi loowwan eeguuf as hin teenyu nu dubbisme carraa nu kan meeroo takka. Obsi dubbifna komantii laallaa. Ono barreessaa jiran. Warran balleessine jedhuuf maaf hin laanne wanni warran balleessine jedhuuf maaf hin kennine qabxii. Okay bareeda yaadni kee bareeda. Warri hin balleessine jedhu san harargee miti dhibbaan ittiin kakadhu ol ka'e. Wallahi yaa amat wallahi harargee miti rabbiin naan gaafata jara harargeetiin maqaa qabanii bar maqaa laali qa maqaa qabaa bar harargeen kun ol jeelee ni beeyna nu hordofanii mi wallahi harargee miti ittiin balleessine. Amma gara ajandaa dhufneetti deebinee afutaan yoo goolabne maal ta'a? Eshi ashiri jarraa kana illee goolamnaayyee. Ani si duukaa dabartanii dhufe anaaf si taasaattee na seensistanii gaafa jedhu. Mee carraa kiyyaa afaan hin dubbatanii usboo carraa naaf kanneen abbaan manaa isinurraa boo nutti lallabini. Akkiniin jeeti jarana wanni isin jechuu barbaadu. Haliifa wayii si gaafadha. Hoggaa mana amma bira deeyite. Amma kiyya bareedaa kiyya qaalii kiyya ati badiin qabde ittiin wajjin haasawte. Hoggaa mana kiyya deeyite maaliif itti afaan darbuuf barbaadde? Khaleerraa wallolle. Dhimma kee wallolta miseenjera waliin dhagaa kanaas akka saala. No dhimma uummata irra wallollee dhaqee bilook na godhe inni kijiba kiyyaa ni dhagee fadhuun raadiisi. Jaalibsa. Warree bilook si godhe kijibaatu. No lakki. Halee
amma dura nama diinii nama ustaadaatii daangaatti hin dabru jee gaafa inni viidiyoo narratti dalabee waraabee sanaan jechaa ture hunda gaafa inni na bilbilee na hayyamsiisee viidiyoo na dalagu si heeyyame jeeni hunda obseefi obsi kaasa gaafa nan tokko obsi kanurraa jaalibsa maal taate nurraa uska haa dhiiga sabbi dhiiga mata nuti chaamta nurraa uska gaafa namni dubbatu dhiiraa murte gaafa dhiirtii afaan mimmeeffattee sinneetu cinaan dubbattu maaliif fi nu wanneetta dhaggeeffadhu amma laali namni tokko wal kabajuun numa jirti daangaa walii eeguun numa jirti afaaniin ulfaadhaan ani obseefi viidiyoo narratti dalagee suuraa xiyya kaayyatee feesbuukaa fi hundaan baxaabbatee obsee ijoolleen si arrabsitoo joonii dhiisee dalagee obseefi halee dhufee narra bobbehee jechuudha saniin keessaanillee natti hin barreessin ati ani sheekootiidhaanii harree jettee naan jee ani kaniin jechaa ture darasaan xixiqqoon tan gartee arkaan ihsaanaatii fi arkaan wuduu shartii wuduu'aatu hin beekne tan akka ta'eetiituni isaaniin jaabee qabu tan akka ta'eetiituni tan akka ta'eetii tanaaniin jee malee ani ustaadoota Profeesar Kamaal Tilmootiin illee hin jenne rabbi umrii haadheereessu Shee Muusaa So'aalaatiin illee hin jenne darasaa ganda keessa deemtee nama waliin fixu tan akka ta'eetii tanaaniin jee jeetiin isumaa hime malee akkasitti keessaan dhufee na barreessee amma booda yoo rabbi beekte sodaa rabbi yoo qabaatte natti hin barreessin jeetiin firraa wasanee achi booda bilook na godhe dhaqee ifumaa bilook na godhe thank you baga bilook na godhe namni sana sodaatee bilook na godhuun ani injifachuudha sii galee miti dabri bira hawaasa Harargeetti balleessite mun balleessine kaja'u inni dhimma jimaatirraa haraamii fi halaal illee murteessuu hin danda'u beekumsallee ittiin qabu ustaazotaaf illee ulamaa'illee bakka dhaabbattee ulamaa'illeen bakka buufattee nama nu arrabsu nurraa dhorki hin jenneeni inni kan beekamu garee shaadaa keessatti ustaadota garee shaadaatiif faraanii fi awwalii hundallee dhaqeetiin itti hima nama kana hawaasa irraa yoo qabuu danda'an yookaan tiin ta'anii yoo qabuu hin dandeenye hawaasa Harargeetti balleessee jettanii gaafattaniisa nama jimaan fooqii irraa nama bararsiisa haadhaa fi abbaa nama wallaalchisa waa meeqa maal nama godha jeen isin dhuftanii asii balleessite mun balleessine jettanii gaafattanii wan namnummaan ajandaa jimaa kana sooshaal miidiyaa irratti ustaaz Jamaal Aliyyoo wajjin eegal ustaaz Jamaal viidiyoo fidi jedhi jaalibsaa viidiyoo fidedhi please ani ittiin dubbadhu ati viidiyoo fidedhi viidiyoo bakka itti jedhi mee nurraa uskaa'u gaafa namni dubbatu nurraa uskaa'u Maasir Khaliifo amma galatoome ulfaadhu yaada keessa dhagee. hin fixanne Gaafa nuti isa garagalchinee arrabsinu. Gaafa nuti isa gaddeebifnee dhukkee irraa qaabnu. Gaafa nuti kiristaanatti isa galchinu. Gaafa haadha isaa arrabsinu jimaa keenya xiqqeesse jennu isaa wajjin. galatoomi gaafii bareedduu na gaafatte ansanillee hin lolle awwanni inni itti lolle ayyee Dhaggeeffadhu haalaa dhaggeeffadhu fixadha dhaggeeffadhu asir kiyya Khaliifo. Go ahead. Nama miidiyaa kanarraa akkas kabaju ni beektame. ay na ammallee na kabajjiste anillee akkaan kabaju beeka galatoomi fixadhu Ammallee ni kabaja nama kana tokko kan hin ol hin galchini si galche nama tokko hin galchin naan jee si balloon galche kabajaa keessan laal halee gaafa nuti isatti duullu gaafa jimaan oowwaa nuti ati isa bira turte nuufi isaa waliin bu'aa ture nu birallee dhufee dubbatee dhukkee walirraa kaasaa turre isa dura turte isa deeggaraa turte arra ammoo innilleen waan jedhame san irratti badii deemaa jirtu jimaa kana irratti gabbee maal jedhe waan jimaadha asi cufeen jira keessaa baheen jira haraamaa fi halaala ani murteessu nagaha jedhee jira barreeffamaanis viidiyoo dalagee hunoo na bira saa'ee nagaha jedhee jira isaaf miciyyoon takkalleen luuluu aadamoo eenyu isinleen jirti nu gahaa ajandaa kana keessa haa baanu haraamaa balaa ulumaa murteessaa nuti murteessinu jedhan okay galatoomuu qaba irraa dhaabbanne nuti illeen arrabaan san booda maaliif gaafa inni nu wajjin wal qabee jiru gaafa inni jimaa keenya qabee jiru irraa dhaabbanne arrammoo eegenni isin irraa dhaabbanne jedhu nuti irraa dhaabbanna kaa nama tokko gaafa irratti jalaafta achi qofaa miti ammallee dhufee ani illeen si balleessin jeen arrabsuudhaaf ati illeen ammoo uummata kee Harargee balleessite dhiifamaa gaafadhu jennaan naa kakadhu jee dhiifamaan gaafadha dhumatti kanuma dhiirtii kana wal mooti asii achi wanni takka hin jirtu dhimma lola keetii ammoo si bilookuu godhuudha. Ani bar isallee gaafachuuf hin dhufne ammallee dhimma jimaa isa wajjin dubbachuuf hin dhufne bar amma isin naafaan dubbannaanumaan gaafa inni ichi ture akkas jettee na dubbannaanumaan waa'ee isaa dubbadde malee ammallee waa'ee isaa dubbachuuf hin dhufne obboleeyye walii haa gallu. Gaafaan ani isa maaliif akkana gootan jee dubbaddeesi peenteen dhuftee gaafa mana keetti isa dubbattu borullee iftaanillee kanuma ammaa kan amma biloo kana godhee jiraa miti wallollee jiraa miti. Borullee yoo peenteen isarra duulte wallaahi billaahi rabbittiin kakadda hindisu obboleessa kiyya ka islaamaati. Ayidiyaa irra wallabne
Aayidiyaarra wajjin aayidiyaarra wal dhabne malee gaafa peentee akkasiin mana keetti dhuftee itti qubattu wanni niin siin lolee fi obboleessa keenya kan islaamaati peenteen itti dhuftee itti qubachuu borullee iftaanillee hin eeyyamu dhugaan sitti mammaas dhugaan sitti hin kijibu garuu dhimma kana keessaa bahi amma keenya dhimma kana keessaa bahi aboo rabbi sodaadhu keessaa bahi jee kadhadheetiin na dide si galtee miti kanarra naaf inni wal dura dhaabbanne malee rakkina isarraan qabu rakkina doonarraa qabaatan hin beeku si galee ammallee dhimma Ahmadirraa dubbachuuf hin dhufne waan biraatiin dubbachuu dhufe walii gallee. Okay, galatoomii ulfaadhu. Itti nannaqin dhimma Ahmaditti ammallee nannaqin ittiin seenu. Okay. Woyinni maqaa keenya naqaasallee akkuma viidiyoon na dubbisallee akkuma viidiyoon irratti dalagallee viidiyoo irratti dalagu waan barbaade naanaa jiru ittiin dubbadhu. Ayyoon danda'ame hiriyoota isaatitti maddeef irraa wasanuu qofa malee waan biraat akka naaf inni wajjin hin qabnu isinii galtee miti. Warri as jalaa khaliifoon maal jettaniis adeeroo ani ciqilee farraaf dammalee nan dhaqqabdan naaf isinii biyya gaara waliin dhaqqabnu. Isinii galtee ani waan biraat irraa hin dubbachuu dhufe wanni hin dubbachuu dhufe yaa obboleeyyan wanni dhimmi jimaa kuni adeemsi jimaa kuni nama hedduu waliin naqaa ture. Hamzaa keenya waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhufte. Dhimmi jimaa kun nama hedduu waliin fixaa ture. Okay, waa hedduu balleessaa ture dhimmi jimaa kuni nama hedduu walirra bobbaasaa ture hawaasa nagaa kan lafarra waliin jiraatu meeqaan tam walirra bobbaasee wal fichisiisaa ture. Ustaadota kabajaa qabnuuf akka nuti afaan dheeraanee irratti dubbannu hedduu nu godhaa ture. Dhimma jimaa kana yoo asuma gabaabsitanii dhimma ijoollee biyya Arabaa kanarraa wal fixaa jirtu shamarran dhiirti bira dabartee shamarran viidiyoo tokko kan ammaan sila arke akka isii muciyyoo sanitti iyyuu yoo agartan anniin boo'e baleessoo. Dhimma jimaa kana dhaabaa mee rabbi sodaadhaati. Taargaa kan jiran yoo laan bahin gaafaleefa kuyyaa masiin qaban. Waa kanumaan dhufe malee waan biraa waa jimaa isaaf hin dhufne sirraa guddii sirraa deemu. Kanatti deebina achuma naa dhaabeyye. Galatoomii ulfaadhu. Ayyee thank you. Ayyee. Hamza mee yaada kanatti deegaa takka. Awoo akkin jeeti. Khalifa qottume Khalifa ol deebime. Bakka Khalifa fi Ustaad Ahmad jiru dubbanna hundi keessan salaamu alaikum warri jalaatii fi warri gubbaatis. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Mee ورحمة الله وبركاته. Khalifa ol deebime. Mee Khalifa gista ka ol deebis haati. Qottume damina. Awoo. Inni si baqatee fakkaata. Laa nan baqannee mee. Ay wadhima ajandaa kiyya fixadhe akkuma jeebbu malee nan dheessine. Akkin jeeti. Khalifa kiyya ni dhageessaa mi Ustaad Ahmad kiyya dhageessanii mi. أجان جرا بيبي. Isin hundinuu beektaa isin kun xiqqoo dhimmi jimaa kutee jira. Namuu ajandaa jimaa kana kaasee Ustaad Ahmad faanis dhiisanii sheekootinis dhiisanii ijoolleen jala yaatee waan kana godhu jirtuuf dhiifte. Amma wanni hafe xiqqishoo isin dheengadda waa wali viidiyoo walitti goggootaniif jecha tokko tokko walitti darbitanii isin lamaan kun xiqqoo walitti aara qabdanii isin kun lamaani nama miidiyaa kanarraa illee nullee gorsuu gurguddaa keenya illeedha. Nama meeqaatu Khaliifaa hordofaa nama meeqaa Ustaad Ahmad hordofaa nama meeqaa isin jaallata har'aan tana nuti ijoolleen isin irra xixiqqoo tuni sila jecha isin walitti araaramaa isiniin jedhu kana ni hunjannu ture beektaa. Har'a isin sadarkaa nama dila taa'ee isin laalu kana namni humni kun kataa'ee isin laalu nama isinirra gurguddaa jira nama isinirra waa beeku jira nama hundaa kanarra waa beeku jira as jala. Dhimma kanarratti isin kun sadarkaa hagana walitti aartanii fidu ture. Anamma akka obboleessa keessanii tokkotti isin kana lachuu ni jaalladha ni beektanii isin kana hunda ni kabajaa. Ajandaan hundi kute waan kutuuf jecha namni waan hin kunne waliin godhu waan hin dabarrees jechoota hin taanes waliin hin jedhu dhimma kana asumatti haa ajjeefnu isiniin ja'a isin lachuu as wal bira jirtanii afooyinaan illaa waliin ja'a nuti obboleeyyanii hundi keenyaa'u dhimma kana bira kunne namuutu anamma isin kana lachuu Khaliifaallee isaa dhiyoo tana garee shaadaa keessaa yeroo dheeraa akkanatti ijoollee isaa darsii jalaa walii deebisanii sirriitti waan bareedaa irra jirtan isin quba qabaa. Har'aan tana sadarkaa kana dhuftanii isin lamaan waliin karaa tokkorra jirtan dhuftanii asirra wal loltanii ijoollee xixiqqoo tana hundaaf karaa wanni godhuun gaarii miti. Ammumaan tana Ustaad Ahmad as deebii lafa kaa'e isin hundattiin dubbataa jira. Afooyinaan illaahi waliin ja'ati.
fakkeenya namaa taatanii deemu jirtanii nama dila tokko isin hordofaasi ammallee fakkeenya nuu taati afoo inaanillaa waliin jaa asumatti ajjeesaa keessaa ba'a galatoomaa ulfaadha. Waan takka namoota aga wal gootanis ni beeytanii waan irra deebinee kana wal goone waliin jettan hin qabnu namoota viidiyoo irra waan isin goggootan viidiyoo isin waliin waraabdan waan tokko ni agarra amma kana asuma gabaabsitanii ustaad amma kiyyaatiis afoo inaanillaa Hashim kiyya obboleessa kiyya Khaliifaa kiyyaatilleen afoo inaanillaa waliin jaati waan kana nu ajjeesaa gara ijoo fuula keenya dura jirtu yaana isiniin jaa galatooma ulfaadha. Taraan ta'eeti fudhadhu. Galatarraa afi kalii Amza obboleessa kiyya qaalii kabajan ulfaadhu. Fakkeenyaaf obboleessa keenya jaalibsaa kanii dhiifama siin godha rakkoon qabu dhimma viidiyoo sana yookaan viidiyoo sana gadi gadhiisi yookaan waan viidiyoo sana viidiyoo qaama kee qullaatii jira sati dubartii akkasitti akkasitti jette sana yookaan gadi gadhiisi yookaan hawaasaaf baay'ee ibsi. Tokko sakana waan sanaan dalaane dhiifama sii godheeraan jedhe. Kaliifoon illee amma jimaan caatii irraa nama bararsiisa jedhe Ahmadii. Jedhe ilaa dhaggeeffadha. Kijiba guddaatiin irra kaa'ame wallaahi tokko kana jedha. Lammata waan arraba kootiin hin jenne wallaahi nan boo'e waan fakkeenyaaf ispeeshaalii nam tokko na hidhasin jiru abbaansaa kanaaf maqaa dhaheen dubbadhu. Namni jimaa qaba'e haadhasaa adda hin beeku jedhe na jedhanii. Maal abbaan kun nama jimaa qabamuudha qe'ee keenya nama jimaa hin jirudha wallaahi hin jennani kanas viidiyootiin as ba'ame bituu viidiyoon sun jiraatee nam viidiyoon sun natti agarsiifame waan hin dogongore kanaaf kun dogongora koodha jedheen dhiifama gaafadha. Aniif Kaliifoo akkuma namni walitti bu'u walitti buune bilookii sababiin godheefis jaalladhee mitani akka dhuftee keessaan naan barreessineena jedhe sababiin maalii isatu achirratti dudubbataa kan dubbii kana caare sadhaa jedhe wallaahi nati caare mitani kan dubbii kana qabsiise namni kun as hin jiru amma yookaas namas dubbiin kun ajandaa ta'a ammas dubbiin kun ajandaa ta'a dubbiin kun haa dhaabbatu dhiisa namni Kaliif anaaf Kaliifoo walitti araarsu tokkoffaa Kaliifoo ani dhiifama sii godheera garuu waan jimaan fooqirraa nama darbata jette sana akkas jedhe Ahmad jette sana dhiifama siif hin godhu yookaan viidiyoon sun jiraachuu yookaan sirratti kijibaa seene jechuu fooqirraa nama darbata bakka itti jedhe tokko jaalibsaa dhiifama sii godheera waan kamiyyuu viidiyoo qaama talkan maalo jechuun ani waan itti sana asirratti jechuu hin danda'u waan jette sana yookaan viidiyoo sana poosti gochuu yookaan wanta kana dogongoraan jedhee haareen dubbadhe jedhe dhiifamannee irra dabarraa gabaabaadha. Kaliifoo viidiyoo nan akkas jedhe jira gabaabaa isa kaan dhiifama sii godheeran waan hin bilookii sii godheef immoo dhaggeeffatu sinimaatii ani nama saddaqatudha nama akkasiidha jetteen nama sadaqaan si kadhaaree jedheen si barreesse komentii jalattanii sadaqaa nama kadheen beeku tariitii san dhufee keessaan si dubbisee si duukaasee bilbila si bilbilee waa'ee fakkeenyaaf mucaa namicha sadeen gadda parsantiin 45 wanni keessa jiraatu jedhe kana namni kun seeratti dhiyaachuu qaba irratti hojjetamuu qaba Facebook irratti maal irratti hojjetamuu qaba jedhee sitti dawwale kana sadaqaa kadhatiitii dhufte na jettaadheen bilookii si godhe lammata akkas hin dubbisne maaliif ani namatti naajamu rabbi ispeeshaali rabbi ija Oromoo dura nan dhaabin gommaa makiinaaf naa godhu malee na rakkachiisee ija Oromoo dura rabbi nan dhaabin kadhaafiyyuu dhugaa dubbachuuf. Inni bilookii si godheef kanaaf waan biraatiif mini waanuman sadaqaa si kadhachuuf dhufe sitti fakkaataa nafsiyyaan kee sitti fakkeessitee dheen bilookii si godhe. Siti waa'ee saddaqadhaa waa'ee ani nama saddaqatudha nama maal jedhudha jettee achirratti haasoteennan kanaafidha malee waan biraatiif miti. Sababii Ayya fundo Khaliif. Hamzaa keenya galatoomi baga naan jette waan obboleessi naan jiru naan jette tokkoffaa irratti ani Ahmad viidiyoo inni amma gartee caatiin jimaarra nama barsiisa jettu jawusani haleellee waliin haasoo naaf inni atii miti haji'ee jeeniitiin jira obboleessi keenya wallahi billahi ani isaatu ammallee caatiin manarraa nama barsiisaa jeejanii waan dubbatan kana ani isaaniin isin jenne isaatu ummataan jee isin jenne haleellee sii miti haji'ee nama akkas jeesan jala deemtaa wanni san ati gama keetiin dhugaadha ni fudhattaa manarraa nama barsiisa waan jawusan ni fudhattaa jeetiin isa gaafachaa ture malee
siitu je'ee hin jenneen. Akkasii fura Asitti garuu bisanillee sit si akkas galtee. jedhine itti mamma kana kanaafin akkas si gaafadhe. Asitti sit akkas jedhine itti kaliifo. Amma akkas ne itti bar. Hammaan fitaduu na obsuu ni dandeessaa? Akka ati miira keessaa bahe bee. Ani yaada wayii dubbadhee bahuu danda'a. You give me 5 minutes on any. Koi kabal. Koi ada. Koi, Kajiboti wallo le. ne namoota yaadanii kannana namoo yaadanii kannana mee usaata maggis takka mee godhe sagaleen kee gizee khaliifaan dubbatu lama deebisa khaliifaa kiyya gaffixiitumarraa bu'u ilaa waan kana dhiifama walii gooneetuma gargar baana silaa waan kana beektaa namni irraa sirri dubbatee sheekotii teenya lamaanii Profeesar Mahammadii fi Shee Anwaarii waan kana sirri qaqqabee irraa dubbatee namoota hunda caalaa warroonni waan kana yaada san gara siddeeggaranis wanni kun dhaabbachuu qaba jedhanii gamaa gamanaan namni irraa dubbannaan kaduraan irraa dubbachaa jiru hundi achuma dhaabee keessaa bu'ee khaliifaa kiyya gaffidhaatuma afoonaan illaa waliin jennee namuu beektaa haasawaa deemaa ture namuutu kagabbee dubbatee fi kagabbeen dubbatinis viidiyoo cittee deemtuu fi liivii namni dabartee hunda namuutu numa argaa dhiifama waliin jenneetuma haa goolabnu karaa gabaabaa. Ani gabaabumatti kaleellee himeef siiti jedhee odoon taane nama akkas jeessan jala deemtaa miti. Dhimma wanni kun akkana jeeni fudhattaa hin jeen malee ammaan silillee jettee jechaa jira. Ani rabbiin na harkaa si jee odoon taane dhimma waan gartee jimaan manarraa nama bararsiisaa haadha abba nama wallaalchisaa san kalee haasoo hin bira dabarree miti jechumaan isa wajjin jechuu barbaade malee qalbii xiyya keessa rabbiin harkaa isaa jee odoon taane nama akkas jeessanoonni fudhattaa waan jiru kalee irraa haasoo sanirra wallollee jechuu barbaadeeti kan inni jaalibsaadha. Wanni irra wallolle kalee waan kanarra dubbannee wallollee jechuu barbaadeeti malee ammallee Ahmad manarraa nama bararsiisa hin jenne haadha abba nama wallaalchisa hin jenne ammaan isinii jira dhaggeeffadhaa kan sirriitti isinii jiru hin jenne nama akkas jeessanii fudhattaa kajoo irratti haasawaa turre. Ani Ahmad waan inni itti balleesse hin beeku. Dhiifama sii godhe naan jaa waan takka isan goone wallaahi waa takka isan goone isaan na godhe silaa kan himachuu qabu ana kan viidiyoon irratti dalagee waraabeessa naan jee isa ana malee kan silaa dhiifama na gaafachuu qabu ana gaafachuu qabu malee takkaa jecha hamaan isan xuuyine takkaa isa hin arrabsine koomentiidhaan hin xuuyine gaafa naan bilbilu kabajaanii na haasa'isa kabajaanan adda baana malee ani waan dilana inni dhaqee gaafa inni keessaan dhufee yoomiin sadaqaa si kadhane naan jedhu ani lakkii nama dalagatu nama miskiinallee gargaaru jennaani sadaqaan si kadhadhe jee keessaan dhufee na gaafa aboo an si hin jenne achirratti illee ni dhagee gaafaan achirratti dubbadhu aboo nama dalagatu nama waa nama kadhatu miti jee gaafaan itti ibsu waa'ee kiyyaa duban sadaqaan si kadhadhe jee dubbii akkaan waaja'u barbaade an garuu waa takka hin jenneen barreeffama isaatillee kun as duuba jira innillee sin garsiisuu danda'a deebisaa xiqqoo takka ittiin barreessine qubee takka ittiin barreessine so kanaaf isaan na arrabsaa ture viidiyoon irratti dalagee na arrabsaa ture kan dhiifamoo taates na gaafachuu qabu isa malee wallaahi summa wallaahi jecha tokko hin jenneen wallaahi jecha tokko hin jenneen mee kunoo jecha tokko narraa haa himatu gowwu inni garuu waraabeessan aan jee viidiyoo isaa isin dhageessuu danda'a inumaatu daawwalloo godhadhee qaba wallaahi waraabeessan aan jee so ani hamtuu isaan qabu hamzaa fayye yoo dhiifama barbaadellee kun an dhiifama sii godha jee miti isaatu dhiifama sii godha jee mikka waan inni itti balleesse okay baga dhiifama naa goote anillee dhiifama sii godhe hammasuma afoo naa illaa agana wanni an barbaadu viidiyoo waraabessa jedhamellee arge qoy viidiyoo waraabessa jedhame sanillee arge anuu taa'ee dhaggeeffadhee fixeetiin komantii godhee fi Amaduu achitti reepilee naa deebisee ture nuti hundi jedhe waan san irratti viidiyoo anaa fi atiis hundi keenya warri waan kana haasa'u waraabessa guuguu kalafee guuguu je sirrittiin taa'ee ilaalee fixe waan ta'eef viidiyoo deemaa jirtu hunda beekee namuu taa'ee ilaalaa beektaa anaa fi atiis je bakka sanitti keessa si qofa irratti hin xiyyeeffanne nuti warri waan sheekkootiin jettu kana hunda jala yaa'ee kanarraa yuusu waraabessa guuguu kalafee guuguu je isin lachuutu waan kanarratti obboleeyyan kiyya isin anara fangafaa anara gurguddaadha nama nu kana karaa nu deebisaa tures ni beeytani arraan sana karaa citteen dhiidde akkuma jaansanii anillee waan miidiyaa kanarratti walitti deddeebisaa jirtan kana isin tiima tokkotti isin beekan garee takkatti isin beekan wajjiin dhaabbattanitti hin beeka malee waan kanarratti garagara waan jettanii miti asumatti
gabaabsaati keeysaa bahaati afoo inaan illaa inaa jee khaliifaa kiyya Ustaad Ahmad kiyya atilleen jalaa fuudhii afoo inaa isaa deebisi atilleen addatti afoo itu jee naa fixaan isiniin jagalatooma ulfadha. Afona illa Hamza kan jagalatom. Afona illa kono afona illa yam turade. Afona illa ya Ustaad Ahmad atilleen afoo itu deebisi atilleen jee. Ani ela geeffadha ani silaati alhamdulillah kedheera wallahi la ana miti daanan jabeeffatina namoota akka koo garuu yoo argattan jabeeffadhaa sin fayyadu naanan jabeeffatina hundi keessanu ani nama sin fayyadu tuun taane namoota akka koo nama sin fayyadu rabbi nama caala nama sin fayyadu rabbi siniif haa kennu nama gandatti namanne nama kutaatti namanne an wallaggatti dhaladheen aalimni nasii maaf arrabsamaa jedha aalimni inni kun maaf arrabsamaa jedha yeroo darbee agartaniittu maqaa nama sadii kaasee sababaa nama sadiitiin dhimmi gandummaa ka'ee waan ta'e agartaniittu gaafa sana jimmaa arrabsite na jedhan arraa argee arrabsite na jedhan ani garuu wallagguma ta'een kan hin kana jedhaa jiru wallaggumatti dhaladheen waan gandummaa na dhibeen naan miti ani waan gandummaa keessa hin jiru gandummaatiin gaafa namni wal fixee rakkoo guddaati uumama sheekoleen gaafa dhaxxee gandatti galte ilmiin diinii islaamaa kun hin xiqqaataa namni darasaa wal keessa adeemtee hin qaraatu namoota yeroo aalimoonni fatwaa kennan aalimoota sanarratti afaan isaanii banatan kana tokko ta'amee irratti qabsaa'amuu qaba namoota kana qofa piigoonee of keessaatii baasuu qabna ani kaayyoon kosa kana yoo kaayyoon kosa kana miti ta'e rabbiin na argaa rabbi barakaan irraa fuudhu wallahi kaayyoon kosuma kan ani kaayyoo biraa hin qabu kun jireenya koo miti namni fakkeenyaaf tiktookarii mataa isaa ofirraa aadee bishaan maaloo dhugee waan akkasiitiin tiktookii argata ani dalagaa mataa koo waan rabbi naa laaffise dalagadheen jiraadha erga rabbi fooloo kana fuudhee narra kaa'ee immoo ishee kana waa sirreessuu danda'a jedheeni malee kan hin dhufee irratti dubbadhu silaa yeroo dhabee miti kunoo miisejii meeqaatama jira kan dalagaa koo dalagaani taa'etti dalagadhu jechuudha waan biraatiif miti silaa anaan ati gaafa namni jimmaa farsi jedhee wal lolus keessa seentaa gaafa namni harargee feessa jedhee maqaa harargeetiin dhaatee waan gandaa jala dhagatee seensisus ati keessa seentaa ati nama barakaati barakaanuu ta'i beekumsi si hafaa beekumsa dabaladhu akkasitti deemi itoo akkas goote maal ta'a yoo na jettan maal ta'a warra harargee jibbite maal jibbiteeti na jettan wallahi harargeen jibbataan rabbi kaatimaa kiyya na haa balleessu jibba harargeef hin viidiyoo biyya na hojjetaa ture yoon ta'e rabbi kaatimaa kiyya wallahi kaatimaa kiyya rabbiin bareechi sanaaf miti hin jiru ani eddee namni yaadu sana hin jiru ani kanaafidha yoo garuu namoonni beekumsaan na caalan barnoota idileetiin waa meeqaan na caalan dhufuu danda'u kan waan gandummaa namanne gaafa namni waa'ee gandummaa kaasu namoonni dubbatan dhufuu danda'u namoonni na caalan ani nama akkasii jechuu barbaade namoota kana of jalaan dhayinaa of jalaati hin nyaatina dheengadda gaafa guyyaa 11ffaa ji'a 11ffaa gaafa bultii 28 Hamza viidiyoo daqiiqaa 10 dalage abbootiin amantii warra biyya keessaa ijoollee Jimmaa fi ijoollee Arsii fi Harargeettee wal fixu kana dhaabsisuu danda'u jedhee daqiiqaa 10 dalage viidiyoo namoonni keessaa naa barreessanii dhufanii ijoollee duriyyeetti wal fixaa jira achitti jedhan ijoollee duriyyeetti daangaa Yemanii irratti warra duriyyootati biizinesii isaanii fedhanii wal fixaa jira laa duriyyee miti ijoollota kana walitti araarsinatu jedhaniiti famesiin tokko dhufee kottaa saate akkasitti walitti isin araarsinaa roodhan hin dhufu namni waamee sooshaal miidiyaa irratti fidee walitti isaan araarsu akkamitti eenyummaa isaanii wallaale akkamitti qaama seeraaf dabarsee baasee kennuu dadhabe poolisiin Saudi Arabiyaa jaroota kana qabuu hin danda'u jedhama dhaggeeffadha soba kijiba qabuu danda'a communitiin hin jiru Dubaay wanni keessa Saudi Arabiyaa keessa communitiin hin jiru communitiin hin jira Saudi Arabiyaa keessa communitiin kan maali qo'aadhaan na dhaggeeffadha communitiin kan maali kan Itoophiyaa kan maal dhaabe imbaasiin achi dhaabe ijoollonni kun hawaalaan ergatanii karaa namoota isaan hawaalaatti ergatanii qabuun hin danda'amu maaf kijibna gandummaa jala dhokanneeti malee isa sana gadi keessa seenee dubbadhee jennaan waan kanarraa hin dubbatiin jedhanii namoota hedduuti komentii naa barreesse ani viidiyoo sanaan kaasne garuu hin jira gaafa ji'a 11ffaa ji'a 10ffaa gaafa bultii 28 dhaqaa laala viidiyoo daqiiqaa 10 isa sana sani hin dhaabanne waan inni irratti hin dubbanne hin qabu dhimma kana dhimmi nama biraa nan galchu amma rabbiin na jiraachisetti immoo kana dubbachuuf qophiidha namoonni kanan dubbattu na jettani
asiin namurtu malee asiin miti hin dhiisanii nan dubbadha. Waan barbaadan yoo barbaadan Oromoo miti na jedha. Yoo barbaadan godhu akkuma masqalii dheengadda nattiitan kana lafa barbaadan itti dantaa keessanii. Akkasii galatooma an hunda keessaniifuu jaalalan qabaa, kabajan qabaa, Khaliifoo, Hamzaa, Jaalibsaa akkasii. Galatooma ulfaadhaa rabbi sinaa kabaju duraanuu ni beeytanii waa isinirra beeyneetii miti galatooma ulfaadhaati waan karaa shari'aa irratti dubbatamuus waa hundaa'u namni guyyaa sadiirra walitti haaruun qabuu ni beeytanii namni hundinuu haas jala jirtaniis hundi keessanuu afooyinaan illee walii jaati ibsaalleen gis takka bakka viidiyoo sanii viidiyoon jiraattu hawaasaa ifa godhi siin jedhu sadaamadi waan sanii yoo miira keessa galtee ittis miira keessaan gale jettee dhiifama gaafattee akkasitti gara kaan deemna wanni jechuu barbaadu waanuma reefu sadaama dubbate sanii sheekootiin teenya warri jimaarraa dubbataniis kaan ka gandatti wal dhiibee gandarraa walii haasa'uus dubbiin ijoon silaa kan namni hundirratti xiyyeeffatee bara guutuu jala dhaabbatanii hiddaan buqqisanii dhabama godhan silaa kajoolleen Suudi Arabiyaa keessatti intala dhalaa muka hudduu dhiibdu san gartee qaama saalaa dhiibdu sanii iddaan dhabamsiisu kan namni gurra walirraa muru sanii jala jetanii waan kana dhabamsiisuudha malee asii gara biraa wal oofuu miti galatooma ulfaadhaati gara ibsaa deemina ustaas Kamaalilleen Kingi Kamaalilleen harka baasaa jira ibsaan gis takka waan kana ifa godhe Ustaad Ahmadiin dhiifama wal gaafatanii bakka inni dhiifama siin godhu jesan ibsa godhee dhiifama jee addaan gallaa isiniin jaa galatooma ulfaadhaa ibsaa fudhadhu. Aye. Ndagama. Ni jira as deebii xiqqaa. Ashi. Aye, Ustaad as deebi'emma. Dhufte nyaaddu abii baase fa'u. Tole aye. Anillee ni ifama niin gaafadha rakkoon qabdu jiraatee fi jiraatu dhabuu hawaasaaf ibsaniin godha. Jiraatuun hin baata jiraachuu baattu immoo hin jiru hin jira rakkoon qabdu. Ammoo bakka takkatti uummanni Harargeesitti aaree jira. Bakka uummanni Harargeesitti aaree obsiniin deebi'a. Agasii anaa dubbadhu abboo. Dubbadhu ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isini imma nama lamaatti irra baay'ee sa'aatii dheeraa fudhattanii haasaa turre. Ani obsan malee waan argataniif bakka Ustaad Ahmadii fi Khaliifan jirutti illee dubbatuuf as keessa taa'e obsaan. Hamzaattis dhageeffadhu. Nama rakkate tokko birrii xiqqoo waa bittee waan guyyaa lama nyaatu sadi kennitee fi biraa deemuun rakkoo yerootti malee waan san qabbaneessu yeroofi malee yoo nama sanii waan ittiin socho'u waan inni ittiin galii irraa argatu bittee kennitee fi ittiin dalagate rakkoo bu'uuraa furte jechuudha. Amma rakkoo caatirraan dubbatina ijoolleerraa akkas dubbadhaa jettan kuni isin hunduu ajandaa barbaaddan sheekoleelleen obsaan naggadnan darbina wallahi yaada siireesiin dubbataa jira. Maaliif jennaan nuti wanni jimaa kanarraa dubbatu barbaanne baruma mara akkuma irreechaa waggaan dhufu caatillee waggaan dhuftee biyyi walitti iyyuu hawaasni walitti lallabuu kuni baratamaa ta'e waggaan dhufee namuu kunin cal'isa kunin kaase akka kana hin taane waan kana hundeen kutuuf sheekoleen teenata biyya keessa jiran aalimman gurguddaan tun walitti luucca'anii bakka takkatti argamanii maa fatwaa hin goone rakkoo bu'uuraa yoo furuu barbaada hawaasni miidiyaallee hawaasni lafallee waggaa amma dhiifnemi waggaa takka booda ji'a ja'a booda balaan ibiddaa kun imaka waa'ee caatitira dubbatu barbaade kana hundeen furuu yoo barbaadan aalimmanillee walitti dhuftee ka haraam jedhus ka halaal jedhus dhoysee mari'atee hawaasa kana nagaya buusuudhaaf nuti kanarratti waliigalle yoo jedhe ijoolleen nuyi warri dhageeffatu kun yaada nama tokko kana jala deemna jechuudha. Kun garana bayee ammaaf callisaa. Kamal waan jimaarra naasii madage jimaan halaali horadhu kana jimaan halaali horadhu jimaan halaali anaasiin jee qame nyaad dhugi bira koti wanni jimaan halaali gadiin dhuftus duubaan dhuftus duraan dhuftus labbaan dhuftus jimaan halaali anaa fi kitaaba Harargeettutu halaaleessi yoo kitaabni biraa haraameessees. Kana waa'ee jimaa dhiisaa amma waa'ee ijoollee Suudii dubbadha.
waa'ee jimaa yoo nama dubbadhe gadi isinin taru ganna darbitaafu hin dubbadhu. Si galee? Okay, carraa biizinee si kana naaf Ustaaz amma fixannee carraa si kana waa'ee ijoollee biyya rabarratti. Laakiin isin ajanda barbaaddota sheekonni hunduu isin hunduu Ahmadillee Hamzallee haqan barbaadan rakkoo bu'uura furuun barbaadan. Nujolaa keessa fiiguuf deemta hamma Ustaaz Kamaal keenya. Hayyee Ustaaz kiyya Ustaaz Ahmad Kamaal keenya. Ani jibbaa keessa. السلام عليكم. وعليكم السلام أوبسي أستاذ كيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا تفوف إبسا. Aye, Ustaza, anillee waanin sitti sirreeffadheen qaba. Waanin sittis bu'eefin qaba. Sababiin sittis bu'ee jechan taane afaanii nabees qaba. Isa sana ammoo harargee itti balleessitus, itti balleessuu baattus. Anis garaan kiyya qulqullaa'ee waan hundaa'u si araarfachuudhaaf, uummanillee siif qulqullaa'uudhaaf harargee ittis balleessuu baadhu. Yeroo tokko immoo akka harargee tiyya isinif balleessuu baadhus yoo naxxaartanii jiraattan dhiifama naa godhe akkati jettuun barbaada. Tambooda hin hiyyetti fofa. Maayikiin koo banaadha. Hamzaa na dhagaa akka? Dhagaa jirre. Ani rakkoon qabu gabaabaadha. Itti balleessite dhiifama gaafadhuudha hiiktisaa kun jechuudha. Hamzaa akkati na agarteetti viidiyoo hordofaan ture jette itti balleessinaan uummata dargeetti tuqee. Bakka sanitti namuutu waan jimaan isatti waan jabaa ta'ee fi miira keessa galee irraa lolaa ture wanni ati addatti hawaasa itti balleessite jedhamee murteeffame akka kiyyatti. Amma ibsaanis akka kiyyatti jechuu danda'a. Akka kiyyatti wanni ati addatti itti balleessite jedhamee dhiifama si gaafachiisu hin jiru. Waan sila dubbatamu akkuma sheekotiin taan dubbattutti atis dubbatte. Waan sila adda dhiifama hawaasa kiyya jettee si gaafachiisu hin qabu na fakkaata. Hamza bakka tana naasi magaanaa bisaa wajjinaa seewaa wajjinaa sewine keessaa fudhadheen qaba. Maalii na onaan jette akkanaan jedhe ani jimaa qamee beektaa hin jeen qameen beekaa naan jedhe. Okay jimaa qamaa san irratti jimaan kun akkamsi godhee hin jeen miidhaan jimaan na godhe jee jimaa qameetiin deemee waan silaadhaa dubartiif godhan waan dubartiif guutan san guutuu dadhabee jee. Duuba namni jimaa qame hundinuu fadhinnaa waan dubartii san hin guutu yennaan guutuu hin danda'uu je ustaasa viidiyoo jira guutuu hin danda'uu je duuba akkamitti wanni kun fayyadamanii jennee gaafannee akkamitti harargee ilmaan danaa kana horte namni jimaa qabu akkamii ilmaan danaa kana hore jennaan sa'aatii ammaa kana shirkaan babal'atee jira kaampaaniin bishaan dhiirarraa fuudhanii bishaan dhalan naqanii dhalaan dhalaa jirti barii je bakka sanitti gaa gisee akkas jedhu harargeen tun akkuma waan dubartiidhaaf ilmaan fedhinnaa guutuu hin dandeenye akkanumatti biruma ciiftee bishaan irraa bahee dhalu jirtii jenneeti fudhanne bakka sanii nu tuqqee jira jennee fudhadhe akka mataa kiyyatti sii galee dogongorrii qabu bakka sanii malee waan miidhaa jimaan qabu san uummanni harargee guutuunu waan gartee fedhinnaa dubartiif guutuu hin dandeenye jimaa namnummaan jimaa qama'uu dubartiif fedhinnaa guutuu hin dandeenyetti dubbati harargee osoo hin taane namnummaan jimaa qabu. Amma gaa bakka san keessatti naaf inni waliin dubbanne si afaanillee dubbadhe naaf inni waliin dubbanneeti ani qama'eetiin ani argee ifii kiyyaa naan je'e jette. Innilleen kan isaarra dhaabbatee jee malee hawaasni harargee hin jenne bakka sanitti akka mataa isaatti. Namni jimaa qabu hundinuu akkasii duuba jennaan akkasii jedhe hunoonni kanarran kaa'u. Ayyee na dhagaa. Sagalee jira baramsa yoo sagalee banaattis ni banna. Eshi. Galatoom ulfaadha. Yeroon kuni yeroo ustaas Farahaanti jira milikkitaaf. Ustaaz Farahaan maqaa garee shahaadaa jedhu tiktookii garee shahaadaan dhufee jira. Akka ajaa'ibaatti hin beeka waan hin haasa'e viidiyoo qabdamin viidiyoo bani. Viidiyoon haa dhaggeeffatu hawaasni. Ibsa. Eshi. Qorataa viidiyoo qabda? Bana. Viidiyoon kanumaati feesbuuk irra poosti goe tokko muraabde feesbuuk irra jala jiru tokko. Obsi sanillee ni fidame. Yeroo ati namni jimaa qabu namni jimaa qabu fayyaduu hin danda'u hin jenne. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Hanga viidiyoo fidduu takka firraa baga qome nin guuttame. Baga qime. Silaa. Ustaaz Jamaal. Ayyee. Dhiifama waliin ala akka nu gootan galatoomaa ulfaadha. Wanni jimaa keessa seentanii hin dubbatina. Sababii inni waan kana wanni kun inshaallah.
Qoy Ustaad Ahmad kiyya waan hin dubbadu naaf hin kaa'in qoy. Ish tole tole. Galatoma. Laale waanuma amma jaalibsaan jeetan irratti wanni amma dura haasa'amaa ture waan Ahmad dhiifama gaafachiisu hin qabu jechumaaf. Waan amma gartee jimaan miidhaa akkana wal qunnamtuu irratti fidaa haja'u Ahmad osoo hin ta'in warra qorannaadhaan qorateetu waan kana jee bakka tana akka jaalibsaa kiyya hubannuuf hin tundi keenyaa'u warruma gartee Okay, waan eega akkas jette Jamaal kiyya eega akkas jette waan ummanni qorannaa irra jee waan ummanni jedhe san inninis jedheemi ifi. yoo akkas taate Jaalib doktor sama ustaza kanaanis ustaza keemikaalli jimaa keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? qoyta keemikaalaa itti No, keemikaala kana himte malee waa'ee jimaa haasa'uu hin dandeessu. Atis taanaan ustaz Muhammad ustaz Ahmadis naa himaa keemikaalli jimaa keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? Waa'ee jimaa haasa'uu jettanii? Hamza mana kana qabattee dubbii kana goolaaf Hamza. gara Waan biraa kana naa deebisan Hamza namni gizee haasa'u. qorataa kiyya qoya gara biraa ayyaanu dhimmichi kuni beeytaa nama kana hunda caalaa namni waan kana sirri qaqqabee irraa dubbate sheeka keenya Sheek Anwaar namoota miidiyaa kana irra jiran hundarra namni waan kana sirriitti irraa qaqqabee jimaan akkana nama godha jeetu irraa dubbate Sheek Anwaar sheeka keenya guddaadha. Je'e waan je'amuu qabu Ustaad Naasir Hamzaa faan illee gabbaanii wanni kun akkas ta'uun qabu je'anii irraa dubbatanii amma kanarraa waan dubbannuumi isin hundinuu as bira achin tarkaanfatina tanaasanii viidiyoo as fidaa waaliin jiina afooyinaan illaa waliin ja'amanne kun guutuun akkanumatti gabaabsinee keessaa baana. Galatoma. Hamza nu dura dhaabbatte gaayee. Wal dura dhaabbachuu danda'u qabna. Waliif dhaabbachuu danda'u qabna. Wal dura illee dhaabbachuu danda'u qabna. Bakka walii galuu fi afaan walitti achi nu deemuu didetti wal dura dhaabbannee afaan itti waliin jennee gabaabsinaan jedhe. Ayyee sagaleen koo jiraa? Jira. Galatoomi Hamza. Akkin jedheeni gaafa sana milikkitaaf Ustaaz Farahaanti jira. Ustaaz Farahaan illee seenaniiru gaafa sana. Ani waan hin jedhee ati jimaa qaamtee na jedhe qameera jimaa maaniin guddadhe umrii waggaa 7 jalqabe sababni qee abbaa kiyyatti caatiin uduu ammalee warkaan hin qabamu uduu ammalee hin cabulleeti akkasuma uduu ammalee hin qaamamu ani yeroos umriin koo umrii waggaa 7 sukkaara abbaa keenya irraa dhannee fudhannee kosii keessa kosii yookaan kosii jedhamu biratti ooyiruu keessaati jimaa kana cabsanna. Jimaa kana cabsannee sukkaaraan walitti maknee nyaanna. Achumarraa na jalqabinaan. Jimaa qaamtiini jechuudha. Achi booda yeroo umriin koo xiqqoo ishee achi fagaataa deemu yeroon jimaa qaamuun jedheen fedhii dubartii waa'ee dubartii iyyaadu sammuun koo fedhii waa'ee dubartii hin qabu. Ituma dhuftee na bira teesseeyyuu ituma dhuftee dubartiin na bira teesseeyyuu ani haajaa ishee hin qabu. Haajaa dubartii hin qabu dantaa koo miti jechuun fedhii ma waan jedhamu natti hin dhufu yeroon caatii qaamu hattaa kana qofa miti bukaan hin dubbadhe suma kana qofa keessaa fudhate malee inni kana qofa iyyuu miti laa kan hin dubbadhe ani du'aayin godha jedheen jedhe Yoo na hayyamtan ka jette kabirallee. qoyka anuu si dubbadha ani yeroon caatii qaamu qarshiin kiisii kootii qabu namoota hedduu bin kenna namoota hedduu bin laadha jabaa jedheen fitaa ganamallee ka'ee kan inni ittiin shaayii faa dhuguun dhabaa jedheen kana anaan akka kanaa godhaan jedhe. Honi ammaan kana deebisaa asumatti akka hukumitti irratti darbeetiin bira kutaa jimaani gara laafina si barsiisaa arjummaa si barsiisaa akkasuma inni garuu inni jechuudha malee arraba jimaati. Inni yoo akkasuma jedhee bar amma isa kana sharriitti hiikkate malee isa kana sharriitti hiikkate isa kana kayriitti hiikkate garuu isa sana immoo sharriitti akkas xaxatee taa'e barra. Amma gaa deebisaa ibsaadhaaf anaat deebisaa Ustaad Ahmadi akka dhuunfaa isaatti ani gizeenii fi jimaa qamee fedhii dubartiitu hin qabu jeemre nuti amma akka mataa keenya gizee jimaa qamaane ammumaan tana jaartii raftee warri baaqaasuu feen akka Mr. Hamzaattuu taakka kuno deebisaa bareedaadha namoota hundaafuu. Ammumaan tana jaartii hirrii baaqaasa jaartii galgalaan si dura raftee namni jimaa qame deebisaa anaatu asitti deebisee bira kutaa an amma kaniin jechuu barbaadu namni hundinuu ibsa Ustaad Ahmadiin afoo itu jee Ustaad Ahmad atilleen afoo itu jaa walii dhiisaa asuma goolama
gabaabsine. Hamza asirratti wanni si raddabalu fakkeenyaaf amma googil gootee ilaalte Oromiyaa keessaa baay'ina uummataatiin kutaa kamii tokko fudhatteen kutaa Harargeeti googil godhi ilaali. Kunis jimaan akka rakkina hin qabne asumaanuu hubachuu danda'u nurra jiraata jira keenya. Ayyee bareedaadha. Uummata keenya yaadni Hamza yeroo takka yaadni jiru isaa isinuma qofa haasawa nutis namuma bara. Wanta araararra jirra yaada Araaruma waan araaraati. Balleessaan bariisaadha. Abbuma argee fuudheetti naqama. Waan kana goolabna dara rabbii jedhaanii jiruun qaba. Ani hin balleessine ati balleessee jirtanii dhiifanii bu'uu qaba. Ani hin balleessine waan akkas jiru takka asirraa argamaa jira uffata. Hin balleessine maaliin balleessire? Maaliin balleesse? Akkami araarri dhufare dhiifama jechuu qabda balleessaa. Fakkeenyaaf waan jettee sitti hima. Maniyyi huccuurra qabaturraa ilmoonni dhataa uummanni akkasii wal horaa jira jette. Gurra keenya keessa jiru. Hin jenne dhaggeeffadhu sitti hima. Ati yoos immoo dhaggeeffadhu kasitti hima. Ati yoos immoo waan kanayyuu hin dandeessu na jennaani. Namni tokko dubartii yeroo dheeraa wal qunnamtii saalaa waliin geggeessuu qofa miti. Wanti ilaalamu namni tokko wanti ilmoon tokko dhalattiin ta'uu danda'u. Namni tokko yeroo dheeraa dubartii duukaa yeroo dheeraa fertilization irra turuu miti. Afaan kanaan fayyadamu. Afaan Oromootii wal qunnamtii saalaarra yeroo dheeraa turuu miti kan ittiin ilmoon argamu. Oromoonuu baay'ateef dhalan ta'u jedha. Fakkeenyaaf maniyyiin tokko dhiirri tokko halkan rafee yoo ka'ee wayaa sanarra bu'ee maniyyiin jechuudha irratti dhangala'ee maniyyii sana akka carraa fuutee dubartiin uffatte sa'aatii 70 meeqaa booda kan maniyyiin sun du'u jechuudha. Maniyyiin sun kan inni du'u sa'aatii 70 meeqaa boodadha. Akka qorannoon doktoroota fayyaa jedhan hundi keessanuu hin beektu waan kanaa jechuudha. Yoo ishiin akka wayaa kana uffatte akka carraa wayaan kun immoo yoo dhaqee qaama ishee tuqee ilmoo ta'uu danda'a. Ilmoo kan inni ta'uu danda'u dubartii dheeraa duukaa turuu fi turuu dhabuu miti. Isa kana dhaqanii ibsee please garantaanetti akkasiin godhiina. Maal taatan? Haa ta'u jechuun ani hin balleessine ati balleessine waan jiru keessaa baaneetuma waan kana dhabamsiisuudha akka deebi'ee nutti hin argamne. Kanammoo yoo Ahmad Husseinin soba ta'e sa'aatii 72 qofa. Fakkeenyaaf maniyyiin tokko wanni marra bu'ee wayaarra bu'ee dhaqee huccuu dubartiirra yoo itti bu'e sa'aatii 70 dura sa'aatii 24 dura guyyaa 2 dura dhaqee itti bu'e akka inni ilmoo ta'uu danda'u doktoroonni qoratanii kaa'aniiru. Gaafadhaa dhuguma wallaahi. Khaliifaan hin beekta fakkeenyaaf waa'ee fayyaa baratte yoo ta'e. Ustaaz Ahmad fakkeenyaaf waa'ee jimaa irratti dubbatteemi. Awwa akkin jeeti jara kiyya gaafii walii deebisaa jirraati. Gaafii walii deebisuun bu'aa takka nuu qabaachaan jiru torban tokko ol gaafii deebii walii deebisaa jirra miidiyaa nuu baaneeti. Amma gaafii deebii fi meeqa nuti as gadi dhiifama ibsaa fi Ustaaz Ahmad reefuun tana dhiifama waliin goonu kajaan san ibsaa afooyitu waliin jaa gabaabsine hin jiru warra dhume. Amza nan jedha ani viidiyoo sana yookaan gadi gadhiisu maaliif needhi boor aalimoota fakkeenyaaf sheekanuu har'a ka'ee waan biraarraa fatawaa godhennaan viidiyoo keeti jira maaloo keeti akka kanaatti jira jedhanii maqaan sheekota akka inni asirratti salphatu hin fedhu. Ani immoo yoon salphadhe rakkoo hin qabu. Garuu maqaan jara sana salphachuu hin fedhu. Ani nama sheekaa miti. Baraan kana waan hin godhu hin godha. Ati ammoo Harargeetii yoo naxxaartanii jiraattees yoo jechaan an godhee fi dubbiin an dubbadhe isin mufachiifte dhiifama jedhi an san boodaan bare. Naan jedha maal balleesse maalin balleesse balleessaa kun baruu barbaade Habibi. Maalin jedhe Harargeetii maalin jedhe. Mee jaallatee takka dubbadhu dhiifama naa godhaa mee dubbadhu gisee takka. Abaa nagaan harkallaa ofii kun Ustaaz Ahmad badiin nu balleessite ati public figure nama ta'e nama miidiyaati waa'ee jimaata haasoyte uummata miliyoona 28 hanga miliyoona 30 tilmaamamu irratti akka yaanni nama achirratti deebi'ee komantiin illee jimaan haraamii jedhanii namoonni Harargeen jaalanne uummata nurra akka haaste. Kanaaf uummanni Harargee sii matayyee badiin kee kanatti Sheekanwaar faas fidaa dhiifama gaafachisa. Ahmad akka dhiifama yaa qorataa fi jamaalillee obsa. Hamza bakka tanarra maal nu jetta? Ibsaa kiyya akkin jeeti. Viidiyoon Ustaaz Ahmad sibiran jirtuu miti dheengadda miira keessa galtee jette. Ustaaz Ahmad kiyya viidiyoon na biran jirtu dhiifamaa je'iitii goola fi Ustaaz Ahmad illee dhiifama siin jee addaan gala afooyitus waliin jenne. Hamza yeroo takkaa dubbadhu bakka dhiifamaa tanaan duratti pilees jaalab sana irratti hin qabin baarla.
jarana waan jimaat irratti hadubbate ahma qofaa miti mataan kiyyaa waan haraamummaa dubbadde maal isa nama tokko karmatti dhiibdaniituma goda keessan nayxanii biyyee gubbaa nayxanii gubbaa dhaabbatu Jamaal dhaggeeffadhu baga dubbatti nuti dubbatu ansi dubbise ansi maqaa keessa dhahee dubbatte jee sagalee deebii sin garree ni waa'ee jimaa soo sin garree maqaa keenya dhoye garuu ustaaza Ahmadii wajjin kallattii wali buune rakkoon teenya ustaaza Ahmadii wajjin kallattii wali buune maqaa isaatis balleessine maqaa isaatis akkan taane jaamne jimaa fi harargee maaltu ummata harargeetiif jimaa maaltu waliif fide jaalibsa jimaan bakka hunda jira way ummanni harargee ummata harargeeti jimaan jimaadha waan kana lamaan maaltu ummanni harargee ummata harargeeti jimaa namni jimaa kanarraa jiraatu ummata kami Jamaal bakka irraa dhaabame hunda Oromoo jiraatu jira namni waa osoo irraa jiraachuu baate bakka darba bakka kanaa tana waliif laal bakka kanaa tana waliif hin ayyamnu gaawo miti qaban hin gaafadha garuu isin warra kanaa kanaaf hin ayyaman wal qabata ni galee no jimaa harargee qofatti hin galchinaa jira jimaan bakka wallagga jimaa gurguratti jiraatti wallagga jimaa gurgurattee jiraatti akkas nu godha jaalibsaa koo jaalibsaa takkaa na dhaggeeffadhu baaba na dhagaartaa abbaa السلام عليكم السلام عليكم سلامتنا ديبسي أبو سلامتا ديبسي خايبسا نرب بالبلاد نجيني والله وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم من جدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالتهم الفاتحة قوتو إلا درست ميرا أجندان جلاتا آتي وان الرتي آسنو بايك أمنا أجي فدا baay'ee qabnaati kan koofan kees dhibee hin qabu akka namoonni yaada biraa kan kennin tokko ajandaamti kun haa dhaabbatu sababiin tokko ajandaa kana dhaabu lammatammoo an akka dhaamsaatti wanta dhaammadhu namoonni dhimmi biraa boor ka'uu danda'a dhimmi biraa yoo boor ka'e akka ulamaan keenya narrabsamneef ulamaa kan kutaa gochuurraa kan gandaa gochuurraa bilisa taane nama ulamaa kamiyyuu arrabsu hundi keenya irratti duullee nama sana abbaa fedhaa ta'u of keessaa buqqisnee waan gandummaa Oromoo keessaa akka mancaasnuuf waan kana immoo amaana akka fudhannee baanu ishee kana irratti illee amzaa rabbi jedha irratti nu dabbadha. Ummanni kun si jaalata ummanni kun si jaalata ummanni harargee bal'aan kun si jaalata ummanni kun komantiin illee si xaarree jechaa jira yoo ittillee balleessu baatte ummata kiyya harargee dhiifama jechuun hin dandeessu tani duuta. Rakkoo qabuudhaan jedhamni maaliin balleessee jedhaadha barra. Maal balleessee rabbii kee jedhii ibsa. Boonu balleessite rabbii kee badiin ati nu balleessite mililik Oromoon goone waan ati nu goote. Namni jimaa qame'ee jimaan haraamii jette hadiisa nuun finne jimaan nama ni miidhaa. Wallahi haraam hin jenne dargaggeessi keenya jimaa ooyi Adammi soomaa kiyyaatti illee naaf obse adammi soomaa kiyya galatoomne ulfaadhu baga dhugaa kiyyaatti dhuftee dubbatte. Ishii kunoo harargeen nuti qabnu hundi xaartee jirti dhiifama yoo itti balleessuu baatellee jechuu hin dandeessu amma kiyya. Sorry. warra TikTok irraa osoo hin ta'in warra lafaa hundaatu itti aare hawaasa miliyoona 20 oliitu Ustaaz Ahmad itti aare dhugumatti ni jaalanna ni kabajna nama isaan jijjiirru hin qabnu gabbee hawaasa kana dhiifama gaafachuu qaba jenna hundi keenya kun yaaduma nama jala jiruutii fi gubbaa jiruutii simmas. Awga wanni waan guddaa Aki goonu ummanni gaa Ustaaz Ahmad ki ummanni kee jaalala keetii bakka siin jaa ummata keetii yoo nama mufattanaafoo itti jedhi ijoollee ayyee yoo natti mufattani aafutu lillaa dheedha ummata koo kuno haggana jecha tokko kuno galatooma afooytu lillaa hundi keessanoo silaa warra miidiyaa kana keessaa achi qabu qabda way jamaal kiyya mata lafaa dubbisuu qabda ni finna waan kana kee goolamne keessaa baana Ustaaz Ahmad kiyya galatoomi hawaasni kunis hundi hawaasa keetii ijoolleen addatti nutti aaree minaamin jedhan itti aarre jedhanii hundi hawaasa keetii kanarraa wanni ja'amu hin jiru galatoomi ulfaadhu ibsa ammas deebina waan jiru san mee akkam jette maaltu si bira jira ayiwaa amma kiyya niin aare malee mufadheeti malee wanni ati balleessite tanuma jechuma tokkichaan ati jente santu miira keessa nu galchee waan biraa waan siin jennu dhabnee waan miira keessa siin galchinee siin aarsinu dhabnee meeshaatiin nu bira jiraa si gabbaafna jenne malee wanni nu bira jiru sin jirtu. Aarreetii si aarsuudhaaf jenne miira keessa si galchuuf jenne kunoo atuu isa sanitti aartee jirta. Maqaa kiyya maana balleessan jettee atuu ammaa dhiifama na gaafadhaa jette.
inni si aarsu yoo kana taate malee hin jirtu jennee san jennu anga atitti aarte kana caalaa waan jimaa kana nu aarsaa waan jimaa kun nu gubaa kana caalaa nu dhukkubsaa kanaaf ummata kiyya nama 200 na bira jira ustaadni nama kabajamaadha nama jaalatamaadha nama akkaan jaalannuusi nama akkaan kabanyuusi keessaafuu ustaad Ahmadis takkaa waliin buuneetis hin beeynu takkaa waa jenneenis hin beeynu nama jaalannu nama kabanyu wanni harargee dhiifama gaafadhu jennu waan kabanyuuf akkas jenneeni silaa kabajuu baanne maqaa isaatu yaamnu soorii si balleessinee jira dhiifama. Baay'ee bareeda bakka kana irratti karaa bareedaa gorree jirra wanni keenya hundinuu dhumate amma waan takkaan jechuu barbaada nuti hundinuu tokko ulamaa'in